kabaja guddaa sii qabna. Aamin aamin. Itti aanee Doktor Faaffii yookaan immoo Faaxumaa himannaa dirhama 500,000 Faaxumaa waliinis dhaggeeffadhu waa tokkoon dura beeksisti hima isheetu hin dubbatu. Rabbiin jecha hojjetaa jirra. Rabbiin anaaf jecha hojjetan nuuna jedhu. Yoo rabbiif jecha hojjenne salphanna. Yoo rabbiif jecha hojjenne immoo ol kaana. Yoo akka jarra aarii jarri dhufanii himatan maallaqa narraa ijoollee koppiriin godha. Maallaqa narraa hin qabanu. Akka jettu taate dhiisi obboleettii qabda. Intala dubaraa argachuuf jirta. Haadha qabda. Bor yeroo duute qabrii yeroo dhattu kophaa kee baatamtee dhattaa maqaan balleessin ijoollee kana. Yoommoo dhibbii maqaa balleessaa ragaasitti raggaasifame maallaqa kana dachaan kafaltase gara mana kanaatiin dhageessee ulfaadhu. Isinillee haqaaf dubbadhaa nuu karaattiin qulqulleeffannu qabna. Namni kumni tokkoon kun hundisaa parsantii 75 waa murteessuu danda'a. Uummatatu murteessa jechuudha. Murtee mana kanaa mirga kan qabu nu qofatu hin ta'in dhiyeessuu malee uummataaf ummatatu murtee kenna. Warri ajjana jiranu obboleessa qabu, obboleettii qabu, bijiba naasaare. Rabbiif jecha dubbatan, rabbiin biraa argatan, koppiliin warri godhan, sheer taaptaap warri godhan kun rabbiif jecha as haa jiru malee namaa jecha yookiin mubaarakiin nu ajaju jedhanii miti. Eshi obboleessa keenya fi ijoolleen kun birrii hawaalaatti kennanna jedhanii ati immoo birrii kana waliin jiraannee jetta. Dubbii kana hin jijjiirtu dhuguma waliin jiraattanii akka jaalalleetti. Mubii kenna ammoo asitti immoo dhaga'i ani akka namallee hin barbaadu sitti immoo shilingillee akka namaa hin barbaadan ilaa hagammaa biyya kana nama barbaadu dhiisutu hin taane deebiin qabaatu deebi'a. Sii kenna intarviibii tenka gaaffii bitee yeroo sii kenna mirga qabda waan. Ijoolleen kun bifa jaalalaatiin sii kennan malee bifa hawaalaa miti. Ijoollee kana jaallachuu keetiif ragaa viidiyoo ragaa wal dhungataa footoo kaatan dhiyeeffachuu dandeessaa? Gabaabumatti. Mubii dhaga'i sittima. Anis nama bultii qabu namni bultiin nama diiguuf akkan hojjeta malee ani viidiyoo miti mucayyoon amma Rahmaa jedhamtu tuni ragaa mucayyoon na bira jirti. Muslee ijoollee Jimmaati. Dhuftee mana kiyya na bira galte jechuudha. Na bira galte fedhii jaalala Oika, maqaa balleessita ta'a booddee immoo maqaa badee kana sirreessuun nama dibdi. Ijoollee kana jaallachuu keetiif ragaa qabdaa jarramma ragaa dhiyeeffataniiru. Ati ragaa qabdaa. Dursa na dhaga'a ragaa qaba mana kanatti na bira galte jechuudha. Na gargaari. Boona na gargaari. Ragaan na bira jira. Amma yoo soba taates nama diinaa rabbii beeku na bira jira. Dhaga'a mana kiyya galtee isii waan akka isan barbaanna ani ammoo didee jennaan gaafa dhuftus qarshii kuma takka bichaa qabattee dhuftee mana kiyya jechuudha. Qarshii 200 200 mana kiraa kafaltee 400 mina kiraa kafaltee 400 algaan bitattee algaa sanillee caccabsitee waraantee ragaa qaba mana kana keessatti. An shilingii isii rabbi kaatimaana haa jijjiiru nyaan tokko. Isii kam isii keessaa Rahmaa nama Faatumaadha. Rahmaa na bira jirti kun Muslee nama jedhamu. Jaalattee jennaan diddee. Muslee nama jedhamu na bira jirti. Anna jaalattee na andidee jennaan dhuftee meeshaa mara caccabsitee narraa baasaa ijoollee jedhee narraa baasanii deemaniin tokko. Muslee nama jedhamu na bira jira. Rabbiifuf namaafis ani sobaafis. Musleetti naa kenni beekaa. Musleen amma qooyi ammaa seentee ol deebee kararraa jechuudha. Dubartiidha. Taaphaati. Mubee yaada asirratti yaada manaa kiyya. Okay, obboleessa kiyya Rahmaa tanaa wajjin bifa sagaagalummaa waan jaalala jedhamu hattan dhungadhu si haa dhungattu. Miira jaalalaa keessa mana kee keessatti wajjin seente. Obboleessa namnis bultii qaba asirratti baasuu miti. Dhuftee na biraa bultee osoo ba'isanii miti jettee nama maqaa namaan balleessu jecha bultii qabdi. Kana barbaanna maaliif jennaan na dhaga'i kiyyaa na dhaga'i. Dhugaa jiru baasuu qabda si barbaachisa bakka kanatti. Mucayyoo tanaa wajjin waan wahii raawwadhe jedhi yoo raawwadhe dhibbaan dhibbatti sanarra dhaabbattee kakadhu. Akkasii si amannanu. Akka maatiitti waliin nyaattee waliin dhuytee jaalala mana keessa waliin jiraattanii yoo jaalalli sirraa qabee dubartiidhaa sirraa qabuu danda'a. Garuu ammoo qooda walii wayii yoo akka qooddan taate dhibbaan dhibbatti waliif qoonnee jirra jedhe achirra dhaabbannee waa dubbannan warri mana keessa jirus. Dhaggeeffadhe tasanii shuuriidha nama mara beekaa mana kanatti dhufte nama mara beeka ayyee nama mara beeka
kan doktor Iftu kan doktor Fatio kan doktor Fatio kan Fatuma yoo barbaadde mobaayila kee keessa suuraa isiin osoo uffatan uffatin jechuun atti kaatenatti kennite na bira jira sinitti ma ani barbaadu muslim ammoo yennu mallee taananiin Gadi bas. Rama bona mucakana Rama jedhu kana bona of eeggannoo lumaa kennina bona wanna tasaa gootu daanyummaan kee gadi buufte wala dhageeffannu hawaasa wala dhageeffannu galatoomaadha Dhaggeeffadha yoo namni waa waliin nyaata irratti wal baasu taate ishii isinii dhaggeeffadha dhiigaa tatte bichaa kiyya yoo namni nyaatan asirratti wal baasu taate dhaggeeffadhu kiyya nama dhaggeeffadhu ishii dhaggeeffadha mucaa amma kanatti bana ragaa amma kan Rahama finneerra ragaa amma jetti sana yoo fidde dhugaadha ati ragaa qabda nuti si waliin fixa dhumeera kan si cufachumatti ragaa kee amma musle afaanii miti ragicha barbaanna ijaan argu barbaanna nu mubaarak waa tokko hatan haasan dhagasitti man ani ilmoo muslimaati dhagay ilmoo muslimaa birriisan kafala malee ani haqana ilmoo namaa takka yakka irratti nu murabbi borna gaafata tokko jedhe sitti maan yoo ragaa taate mucaan tun ilmoo diina rabbii qabu musleen kunoo na bira jirti jaalala ajmaan muslee caala abbaa koo nana caala ragaa ati footoo qabdu sana himatatti balleeti birhaama 5,000 sikii mubaarak dhaggeeffadhu ani yoo kaa'isi ammoo waan akkanaatiin fidee birrii hagana irraa nyaadhu taate waan isin jettan hin qaxxaama walaakin ammoo yoo barbaadan suuraa isin dhaggeeffadhu kiyya nama 300 irratti dubartii kana waliinan jiraataa ture itti himneerranu yoo wal jaallattanii jiraattan hinimatinaa jenneerra jadi jettemi nafichisiisi raajaa isin jenne yoo mucaa kana dhugumatti waa'ee jaalalaa wajjin geggeessitee jiraatte ragaa suuraa qullaa jette sana naa ergi dhumate dubbiin kee yoo immoo hin jiru ta'e mucaan kun himatamtuudha. Dhaggeeffadhu Sima dhaggeeffadhu mubaarak sima dhaggeeffadhu ani yoo mucayyoo tanoo isiin jaalala kiyyaaf chaarjarraa kaatee as dhuftee namaddee galtee waan kana hojjete ragaa guutuu nama muslimee jedhamu bira jira waliin gaafsa waliin dhufanii wanti kun sirraan ta'amu jettee diddee isiin wanni kun hin barbaachisu jettee diddee osoo ofirraa dhoorgu jechuu haadha manaa qaba ambultii qaba dhaggeeffadhu amma kuma qaballeessaaf ta'a obboleessu dhaabadhu kiyya dhaabadhu warabbu amma dhaggeeffadhu ragaa suuraa qullaa dabalata kana booda mucaa kanaan na gudeette jedhi yoo barbaade waan barbaade jedhi sirnaan fudha kanaa dabalata kana booddee maka balleessi mobeena dhaggeeffadhaame mee kiyya dhaggeeffadhu ati atin jarjariin obboleessu dhaggeeffadhu mee mana keessa jira waa dhaggeessaa jirra himanna kee mee moo ati dhaggeeffadhu kiyya loliin obboleessu namni gartee dhugaa qabu akkasitti lolu wanti sirraa barbaannu kiyya waan tokko wala tasgabbaa'ee dhaggeeffadhu kaayya dhaggeeffadhu jalqaba akka ilma namaatitti mana kanatti yaamamanii dhufte galatoomi erga mana kana yaamamtee dhufte atilleen akkuma obboleettiin ta'e dhufte si himattetti atillee dachaafachuun kan kee dhugaadha siifis dhugaa barbaanna mucattii tanaafillee dhugaa barbaanna mucayyoon tun kaleessa wajjin jirra jaalala walii qabnette biraanuu darbanii mucayyoo tana wajjin ciiftee jirta walitti dabalamtee jirta jaalala nama jaalatu sirriidha rakkoon qabu namni tokko badeessa mee dhaggeeffadhu kanarraa ba'an muutu godhadhu daqiiqama takka muutu godhadhu wal hubachiifna nuti kaas jirruu fi eenyuufuu gamanaawu waa kaan qaqqabnee kaan ol qabuudhaati miti wanti sirraa barbaannama mucayyoon tun na jaalatte jette jaalachuu bichaa'uu miti wajjinuu ciisee jira jette wanti hatta waan na bira jirutu jira jette waan biraa wanti sirra barbaadamu tokko hin jiru suuraa isii wajjin jiraatte yookaan wajjin suuraa kaate yookaan wajjin jirte mubaarakin irratti ergi qulqullooyamte amma salphattee gabbuuti isiin maaliif waan mana kana yookaan himannaa kana keessa hin jirreef wantoonni akkasii baasuu jechaatiin turte
dhaggeeffadhu jechaan keerraayi. Ka gartee dhugaa qabdu ila dhaggeeffadhu. Ka sibira jiru wanti ati waliin baafnee maali ol baasaa jette waan sibira jiru san isitu salphataatiin salphattu isin fiddeesi salphifte Mubaarak itti erga sirra maxxansaan jirtu dhugaan tiyya naa haa baatu jette. Mubaarak ammoo waan asirra fiduudhaati miti. Mubaarak isitti erga isii ta'uu isaa ta'uu baachuu karaa keessa wajjin baafama salphattee sirraa gadi buuti yoo dhugaa qabaate. Yookaan yoo dubbiin kijiba taate asirra taa'anii yeroo walii qabu qofaatu hin taatu obboleessoo. Ragaa maaliitu ragaa nama sibira jirurra ragaa suuraa isii ka sibira jiru sanitti amanna dhumattee jirti. Barakatu sitti maayishi okay. Ragaan isii ka suuraa mataa qullaa kaatee na bira jira tokko jedhe. Dhaggeeffataa jirtaami? Hello? Mataa qullaatti miti bar suuraa qaama qullaatti dibattee jirtu. Suuraa qaama qullaattu na bira jiraate san barbaadna nuti san barbaadna. Waliin mana kiyya galtee ragaa nama yoo xiqqaate ijoollee mana kiyya nama 10tu jira 10 kun marti akka Olessa kiyya kabajama suuraa qullaa nu erguu dandeessa. Mubaarak dhagay Mubaarak maqaa namaa balleessuu fi bultii namaa diiguu sirriidha Mubaarak. An bi amaana ani wanta kana ragaa mana kana dandeessa. Suuraa qullaa si qaba jettisan erguu dandeessa afaanii dubbatetta. Afaanii dubbatte. Dhaggeeffadhu suuraa guutuu osoo hin ta'in mataa qullaa kaate kana waliin kaate guutuun mana kana bira jira. Ergi suuraa nagaaleetta. Ka waliin na waliin kaate. Ayyee suuraa nagaa ta'u amiira jaalalaatiin hojii kaatan hunda sanaa ergi ilaaleen ummatu akkana jedhee ummatatti maammanni naamana. Okay, si erga gara keessatti WhatsApp-dhaan WhatsApp-ni naan dhaabbatu kasii karraama kanaan finni. Kani Faatumaa isii hojiinis kan Faatumaa jalaa fi xiila marti isaatu wallaahi billaahi Mubaarak namni waliin nyaate waan waliin nyaate lachuuyyuu waan ufiina waliin nyaatan deebisanii dubbii kana soba ammoo asirratti namaxxansan malee ani wanna kana keessa hin jiru. Faatumaa wajjin ragaa qabdaa? Faatumaatti ragaa qabdaa? Akkuma kana footuu wajjin kaasa. Sii maa dhaggeeffadhu. Ka Faatumaa na gaafattaami? Faatumaa waggaa lama uumee kana bira turte. Ragaatti qabdaa waliin jiraachuu. Si rageessoo dhaggeeffadhu ka akkaataatti si rageessu. Afaanii rageessu kana booddee. Afaanii rageessitu. Afaanii itti maal dhaggeeffadhu ka itti maal. In qabu waan hin qabne irratti waan burratti hin qabu waan qabu irratti hin qabu waan hin qabne irratti hin qabu sitti ma. Dhaggeeffadhu ka Faatumaa bireelati biraa qabdu akkuma 500. Ayyee kan Faatumaa booddee dubbadha. Amma gadi bu'i karraamaa ragaanaa ergi. Karraamaa ragaanaa ergi. Ol deebi gasi buusee ragaa waasaa keessa dubbisa. Jabaadhu. Lakkoofsa maratti. Maari maarashaan isaa maarashaa ajaa'ibaati kan dubartiin irraa. Ganni akkatti laasamu. Ganni mana akkatti laasamu dhiifama wajjin. Muubii dhiifamaa wajjin waa tokko dubbattu. Dubbattu. Dubartoota himatanii jarraan kenni. Ini manne nu. Maali manne irra Maallaqaan himatte miti? Bakka maallaqaa malee bakka sababichaa sitti mamalee akka maallaqaan hawaalaa harkatti kenne an durkan koo. Suuraa yeroo dhufee kee haasofta mi'ootii qaba duraa manurra. Mi'ootii qaba duraa maallaqaa. Hawaa tokko qofa sitti maafan yoo barbaade na buus birri kan koo hawaalaa ani mikatti kennadde anin. Birri kan koo narraa liqeeffate. Waa'ee keetiirra jirra waan ta'eef seera manaa eegii muutiirra kaa'adhuuti ragaa kee qofa barbaada. Kan boodarra dhaabbannee dhimma waa'ee keetii dubbannu. Amma carraa takkan qabdu dubbachuu. Shirkiyya. Wallaahi dubartoonni rabbiin zollontanii ijaazaa dhiiraa buutanii zinaa hojjettan. Birrii hawaalaa qofatu hin taane hindaaqqoon haadhaa guddattu waan itti billaatti qalamtu baaftii. Naannoo kee baalcii mul'ifti moo maal kan jedhamu jira. Yoo wanni akkasii isinitti tokko ragaan sirratti argame dhiirri hin danda'amu. Dhiirri sharmuutni bofa afaa jalaati. Bilbila tokkoon as kaateetis wajjin haasaa bilbila tokko immoo qolxoo wayii keessa kaa'ee si waraabbata. Yoo gasitti dhufe rabbi si fokkisiise. Shamarran biyya Arabaa dhiifama guddaa isinitti balleessi hagatti jettutti. Birrii qixaati sirra kaa'ame haga kafaltutti. Sirraa gadi hin bu'an. Warri waa walirraa qabdan natti hin dhufinaa qaatani meen.
warri wal nyaatan warri wal kiisingii gootan natti hin dhufina gisee dhibbanni maa hin dhufin dhimma kenna isiisiifu kuyyattu kanallee onnaa galchisiisiillee Al godhan nama biraa ol galchuu erga jedhaa jira laali. biraanii shawaa kan jettu ol galchi. Kiyyaan erga jedhaa jira. Kiyyaan abbaa fedhe waliin ciisuu danda'a. Maa ciifteen jennu isaaf rabbitu ol beeka waan ta'eef si galee suuraa mubeen haa laalu. Rahma si qofaa miti dubartii 20 waliin haa ciisu. Dhimma isaatiif dhimma rabbiiti. Eessaan ergite kiyyaa qoyan tokko boonaa ko kiyyaa lakkoofsi kee meeqaan ergine Oke, kaso pernah video ko bala usaran ko nan kasabi. Nan dagadde kafalera. Ina rin ka boleh seko. Sivan ka sanarin suta je. Kiya saner giti. Jara kenya immo fatina taati. Murte lala. Yo murte nas dabi achi debe murte nu kennu. Indab na wajja. Sabara. Akkatti dubbatamu laala. Xumurri isaa 90 ayyi. Kiyya kunoo asiin ergi. Suuraa asii asiin ergi. Eessaan ergita kunoo dubbisaa hin jiraa'u. Ummata keenya